Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu har'aa waliin an abdii fiixeeti. Barattoonni Yuunivarsiitii Jimmaa mormii Maaster Pilaanii Finfinnee waliin wal qabate ji'oota 5 darban humnoota tikaa mootummaa Itiyoophiyaatiin barbaadamaa turan biyyarraa baqatanii ba'uun Somaaliyaa kutaa bulchiinsa Somaaleelaand magaalaa Hargeysaa keessatti rakkataa akka jiran Oromiyaan miidiyaa neetworkitti himanii gabaasaa guutuu lalisee kaasaawuntu qindeeffate. Barattoonni Oromoo Maaster Pilaanii Finfinnee mormitan jedhamuun mootummaan barbaadamaa turan biyyaa baqatanii Somaaliyaa magaalaa Hargeysaa keessatti akka rakkachaa jiran Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himan. Kanaafuu jechuudha namoonni shan as keessatti amma jechuudha rakkoo guddaa keessa jira jechuudha. Anarree ganfee baatisan jechuudha gaafa sanii guyyaa 15 gaafa dhukaasni kaanuu irratti banaman ammoo keessa jira. Gaafa guyyaa 6 torbatti kan dhaabate nurraa dhukaasni kun namoota 46 fuulduratti dhiigni isaa akka bishaanitti lafatti dhangala'e. Dura sanarraa afur kiyyaa kana nagaddisiisa baay'isee kana keessatti. Kanaafuu jechuudha namoonni shanan as keessa jirru kun bakka seennu hin qabnu bakka lillu hin qabnu halkanii guyyaan dhokanna wanta akka irra nuun hin geenye rakkoo kana akka kana manna osoo geemme irra jiran itti fakkaatan. Barattoonni baqatanii jiran kunis haga ammaatti basaastoota mootummaatiin hordofamaa kan jiran yoo ta'u maatiin isaanis bakka isaan jiran akka hin beeknee fi sodaa qaban irraa kan ka'e hojjetanii jiraachuu akka hin dandeenyellee dubbataniiru. Jimmatti dabarsinee jiraati kana murtii kanaan isinii laachuu hin dandeenyu kana murtii kana kan isinii laatu mana murtii baalangaati sadaqaa gaafadhaa malee nu deebii kana isinii laachuu hin dandeenyu jedhanii akkaatu nu gaggeessa. Maatiin amma bakka jiran hin beekanu gaa mana hidhaa Atanaboo keessaa galaa geessanii dhabanii kunoo mana Atanabootti darbanii jiru jennaan biyya sana geessan immoo biyya sana irraa fuchuu didanii bakka nu kana hin beeknu kan qaamni to'ate mootummaadhaati mana murtii baalangaa Jimmaa deemati gaafadhaa jedhanii bakka akkasitti galan jechuudha. Akka barattoonni kun jedhanitti gaaffii mirgaa gaafanne malee badii dalagne hin qabnu waan ta'eef uummanni keenya bakka jirutti mootummoota addunyaatti sagalee isaa dhageessisuun akka nu bira dhaabbatu jechuun dhaamsa isaanii dabarfataniiru. Maaster Pilaaniin Finfinnee qonnaan bulaa Oromoo lafa isaarraa buqqisuun hiyyummaa hamaaf saaxila jechuun mormii barattoonni Oromoo yuunivarsiitota adda keessaa baratan kaasaniin lubbuun nama hedduu darbuun kaan immoo mana hidhaa keessatti dararaa argaa jiraachuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Biyya Keeniyaa mooraa godaantotaa Kaakumaa keessatti daa'imni baqataa Oromoo umurii waggaa 2 namoota hin beekamneen erga gudeedamteen booda mana yaalaa keessatti waldhaanamaa jiraachuu namoonni ijaan argan Oromiyaan miidiyaa neetworkitti himani. Usmaan Ukkumeetu gabaasa guutuu qaba. Godaantonni Oromoo dhiibbaa siyaasaatiin biyya isaanii irraa dhiibamanii erga biyyoota garaagaraatti koolugaltummaa galanii jalqabe namoota hin beekamneen miidhaan irratti raawwatamaa jiru yeroo gara yerootti dabalaa kan jiru ta'uu godaantonni dubbatan. Hawaasni Oromoo mooraa godaantota Kaakumaa keessa jiraatan akka jedhanitti tibba kana godaantota Oromoo keessaa daa'imni umriin isii waggaa 2 ta'e namoota hin beekamneen butamtee reebichi ulfaataan kan irratti raawwatame ta'uu himanii jiru. Wanti tokko daa'ima Oromoodhaaf ganna 2 qabanii namni abbaan nama Oromooti nama Iyyaas jedhamu mooraa baqataa keessa bakka namni haaronni dhufee fi namni immoo keezii qaban kun walitti dabalamanii taa'anii achi keessatti qabanii daa'ima ganna 2 qaama saalaa kana caccabsan jecha. Abbas kanaan dura ji'uma 2 taran keessatti abbaa isii sababni isaa nu galuu hin dandeenye yaa nama biyyaa bahee as baqatee as jiru halkan abbaan itti seenanii akkasii harka waraananii harka hidhatee deemaa ture amma ishee sodaatee harkuma sababuma sodaa qaburraa fi riksheeshina deemee soquriitiin ta'aa jira jecha abbaan. Daa'imni waggaa 2 tun reebichi ulfaataan irratti raawwatamee waan jiruuf yeroo ammaa mana yaalaatti waldhaanamaa kan jirtu yoo taatu namoonni yakka kana raawwatan kan hin beekamnee fi poolisiin biyyattii haga ammaatti barbaadaa akka jiru jiraatan kun dubbatan. Poolisitti beeksifamee jira beeksifamee miti garuu namni sun beeksifamee bakka san nama wayii jira jedhanii akkana Suudaanii wayii akkasuma qabanii garuu Suudaanitti anaa miti jechaa jira jedhanii wanni ammoo karaa isaatiin ta'ee amma qulqullaa'ee Suudaanitti illee seeraaf dhiyaataa jiru ammoo daa'imni kamadee waan suukaneessaa jecha. Kun kanaan otoo jiruu dhaabbanni gargaarsa nyaataa addunyaa ji'a darbe keessa godaantota Keeniyaa keessa jiran irraa gargaarsa nyaataa harka walakkaan gadi buusuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Sababa gargaarsi nyaataa godaantota mooraalee Kaakumaaf dhadhab keessa jiran irraa harka walakkeessaan waan hir'ateef godaantonni Oromoo mooraalee kana keessa jiran yeroo ammaa rakkoo hamaa keessa jiraachuu namni kun ibsaniiru. Waan xiqqaadha nyaanni amma kennamaa jiru haga durii illee miti amma nyaanni maqama malee homaa karaa nyaataatiin rakkoo guddaa keessa jira. Hawaasni Oromoo magaalaa Vancouver, British Columbia, Canada, Oromiyaa miidiyaa neetwork maallaqaan tumsuuf gaafa muddee 21 qophii guddaa tokko taasisaa jira. Hawaasni keenya kan magaalaa Vancouver fi naannoo ishii jiran OMN akka dagaaguuf deeggarsa gochaa jiran daran cimsuuf
qophii tumsa OMN kana gaafa muddee 21tti qopheessaniiru. Qophii tumsa OMN kanarratti hundumti keessan akka argamtan waamamtaniittu. Iddoon Croatian Cultural Center 3250 Commercial Drive, Vancouver, British Columbia. Qophii tumsa OMN kanarratti dura taa'aan boordii OMN Dr. Ahmed Galchuu qaamaan itti gaafatamaan damee deeggarsa uummataa OMN Dr. Sintaayyoo Badhaan immoo toora Skype'n akka irratti hirmaatan beekameera. Tumsa keessaniin OMN ni dagaagaa, sagalee uummata keenyaas ta'e itti fufa. Mootummaan Keeniyaa dhaabbilee miti mootummaa 500 ol ta'an irraa hayyamarraa fudhachuu fi galmee baankii isaanii ugguruusaa beeksise. Alamaayyoo Qannaa gabaasa dabalataa qaba. Daarektarri olaanaan boordii dhimma dhaabbata miti mootummaa Keeniyaa Faazul Muhammad akka beeksanitti dhaabbilee miti mootummaa 510 ol ta'an Keeniyaa keessatti galmaanii jiran hayyamni isaanii haqame keessaa 15 dhaabbilee shororkeessitootaa waliin hidhata qabu akkasumas maallaqa daddabarsuun shakkamu jedhan. Dhaabbileen hafan immoo maallaqa isaanii waggaa waggaan boordii dhaabbilee miti mootummaa biyyattii keessatti hundaa'ee jiru biratti akka odiitii godhaniif seeraan kaa'amee jiru raawwachuu dhabuurraa akka ta'e simaniiru. Haa ta'u malee dhaabbileen shororkeessitoota waliin hidhata qabu jedhaman eenyu akka ta'an yoo dubbachuu baatanis ejensiin damee nageenyaa biyyattii dhimma kana qorachaa waan jiraniif namoonni dhoksaan keessatti hirmaatanis beekamuuf jiru jedhan. Dhaabbilee qabeenya isaanii odiit gochuu dadhabuun hayyamni isaanii haqame keessaa dhaabbilee addunyaa irratti beekaman kanneen akka Medicine Sans Frontiers, Technoserve Kenya, Concern Worldwide Adventist Development, Relief Agency International fi kanneen biroo ta'uu daarektarri kun beeksaniiru. Akka ibsa kanaatti qabeenyaan dhaabbilee hayyamni isaanii haqame amma harka mootummaa jiru dhaabbilee miti mootummaa kanneen hojii gosa wal fakkaataa irratti bobba'aniif akka kennamus himaniiru. Akka labsii dhaabbilee miti mootummaa Keeniyaa bara 1992 baheetti dhaabbileen biyyattii keessatti galmaanii jiran hundi waggaa waggaan qabeenya isaanii odiit gochisiisuu qabu. Daarektarri olaanaan boordii dhimma dhaabbata miti mootummaa Keeniyaa Faazul Muhammad akka beeksanitti mootummoonni durooman dhaabbilee miti mootummaa maallaqaan deeggaran maallaqni isaanii maalirra akka oolaa jiru hordofuu qabu jechuun beeksisuu isaanii World Bulletin gabaasee jira. Hawaasni Oromoo magaalaa Oslo, Norway tumsa OMN fi guyyaa jala bultii bara haaraa kanaaf qophii guddaa gochaa jiran. Gaafa muddee 31 bara 2014 hawaasni Oromoo magaalaa Oslo fi naannoo ishee walitti yaa'ee OMN maallaqaan tumsuuf sonaahaa jira. Handhuura magaalaa Oslo iddoo Yuunivarsiiteets Gaata 20 Oslo jedhamutti Oromootaa fi firoottan Oromoo argamanii OMN akka tumsan waamichi dhiyaateera. Muddee 31 bara 2014 waaree booda sa'a 3 irratti qophii seena qabeessa ta'e kanarraa akka hin hafne waldaan hawaasa Oromoo kan magaalaa Oslo waameera. Waldaa hawaasa Oromoo magaalaa Oslo. Yaman Sana'aa keessatti boombii konkolaattota of wareegdotaa lamarratti hidhameen dhohinsa dhaqqabeen daa'imman 20 dabalatee lubbuu namoota 31 akka darbe CNN gabaase. Aangaa'onni damee tikaa biyyattii akka madda oduu CNN himanitti giddugaleessa Yaman magaalaa Raadaa jedhamtu keessatti hidhattooti Alqaayidaa milishoota Huut irratti fuulleffachuun wayita haleellaa raawwatanitti ture kan lubbuun namoota 31 darbe. Konkolaataan boombiin irratti hidhamee ture jalqabaa bakka hidhattooti Huut walitti qabamanitti dhohullee inni lammataa garuu xiyyeeffannaansaa milkoomina hanqate atoobisii barattoota mana barumsaati gara manneen isaaniitti deddeebisaa ture cinatti dhohe battala lubbuun ijoollee 20 darbee jedhu aangaa'onni. Akka aangaa'onni Sana'aa jedhanitti ijoolleen dhohinsa dhaqqabe sanaan lubbuun isaanii dabarte hundiyyuu umriin 12 gadi. Dhohinsa sanaan hidhattooti Huut 18 ta'an du'uu isaanii kan dubbatan jiraattonni naannoo namooti hedduun yoo mada'an isaan keessaa namooti 6 balaa guddaan akka isaan mudate dubbatu. Magaalaa Raadaa hanga baatii onkololeessaatti to'annaa hidhattoota Alqaayidaa jala kan turte yoo taatu saniin booda garuu lola jabaa hidhattoota Huutiin isaan mudateen isaan Alqaayidaa magaalattii gadhiisanii ba'uuf dirqaman. Yeroo sanaa jalqabe magaalaa kana deebisanii to'achuuf haleellaa isaan Alqaayidaa geggeessanii lubbuun namoota hedduu darbee jira jedhu jiraataan naannoo Osaamaa Saari.
Kunutoo kanaan jiru Paakistaan magaalaa Peshawar keessatti milishooti Taalibaan mana barumsaa ijoollee maatii waraanaa keessatti baratan haleeluun barattoota 132 fi hojjettoota mana barumsichaa 9 ajjeesan. Akka maddi oduu waraanaa biyyattii jedhutti namoota 125 ta'antu madaa'e. Muummichi ministeeraa Paakistaan Nawaaz Sharif biyyattii keessatti guyyooti dhufan sadan akka guyyaa gaddaa ta'aniif yoo labsan, hoogganooti addunyaa immoo gocha kanaan gocha gara jabinaa jechuun balaaleffatani. Maddi oduu waraanaa biyyattii akka jedhutti loltoota Taalibaan 7tu karaa duubaan dallaa cabsanii seenuun barattoota qormaatarra turan irratti dhukaasa bane. Taalibaan kan tarkaanfii kana fudhate sababa maatiiwwan ijoollee kanaa waraana biyyattii milishoota Taalibaan irratti geggeessaa jiru hooggananii fi jecha haloo ba'uuf akka ta'etti ibsaa jiru. Maddi oduu BBC akka jedhutti sirni awwaalchaa namoota du'anii akka seera amantaa Islaamaatti otoo hin bulin raawwachaatti jira. Egaan daawwattoota keenyaa kabajamoo oduun har'aaf jenne kanuma ture, gama kootiin nagaatti.